Presidenti Somaliland Mohamed Abdullahi Irwan guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee daawwatan. Presidenti Kenya duraanii kan ta'e Raila Odinga guyyaa har'aan lubbuun isaa darbuun isaatti dhagahamee jira. Atileetonni Itoophiyaa lama fiigicha irraa hafuun isaaniitis dhagahamee jira. Olompikii addunyaa kan yeroo duraatiif fiigaa turan irraa hafuun dhagahame. Amma immoo gara oduu keenya bal'inaatti yoo itti dabarrutti Presidenti Somaliland Mohamed Abdullahi Irwan guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee daawwachuun isaanii dhagahamee jira. Presidenti Somaliland yeroo jalqabaatiif kan magaalaa Finfinnee seenan yooniif ta'us ergaaniif Presidenti ta'anii biyyattii isaanii bulchuu eegalaniif yeroo jalqabaatiif gara magaalaa Finfinneetti imalan. Magaalaa Finfinneetti imala isaanii gaggeessan kanaanis haala Itoophiyaa fi Somaliland walitti tokkoomsuu fi akkasumas hariiroon isaanii akkaaniif cimu gochuudhaaf jechuudhaan hayyoonnii fi akkasumas miidiyaan Itoophiyaa gurguddaan beeksisee jira. Presidenti Somaliland Mohamed Abdullahi Irwan immoo garuutu biyyattiin isaanii akkaaniif beekumtii argattuuf yeroo ammaan duraatiif Presidentiin isa duraa Musa Bihi Abdiitiin kan gaggeeffamaa ture. Yeroo ammaan kana immoo isaaniinis akkaaniif tarsiimoo kanaatiifis karaa sana akka itti fufaniifis jechuun beeksisanii jiran. Rummoo Somaliland fi Itoophiyaan waliigaltee cimaa kan qaban yooniif ta'us guyyaa kaleessaa immoo simannaa irratti hooggantoonni federaalaa Itoophiyaa akkasumas hoogganaan paartii badhaadhinaa kan ta'e Baadan Faaraatiin simannaan ho'aan isaaniif taasifamee jira. Presidentiin Keniyaa duraanii kan ta'e Raila Odinga guyyaa har'aa lubbuudhaan boqochuun isaa dhagahamee jira. Raila Odinga dhukkuba onneedhaa kan isa mudateen biyya Hindiitti kan yaalamaa ture. Guyyaa har'aan lubbuun isaa darbuun dhagahamee jira. Raila Odinga ilma afur dhalee kan qabuu fi akkasumas hoogganaa paartii mormituu biyyattiidha ta'e kan hoogganaatis jirudha. Raila Odinga yeroo duraatiifis immoo bara ji'a sadiin duratti wayitaanii fi filannoon akkaan gaggeeffamuuf Keeniyaatti qophaa'e irrattis kan hirmaachuudhaaf yaalii guddaa godhaatis ture. Amma darbee immoo garuutu Raila Odinga itti gaafatamaa miseensa gamtaa Afrikaa ta'uudhaafis kan qophaa'aa turan bakattii isaa immoo Mohamed Ali Yusuf buufamee filannoo san irrattis haalaan hin eeggamneen kufeetii jira. Raila Odinga seenaa isaa keessatti waan hedduudhaan yaadatamuu fi akkasumas deeggaraa Arsenaal ta'uudhaa fi akkasumas mormii yeroo hedduutiif kan keessa turetti hanga umriin isaa waggaa 80 ga'utti Keeniyaadhaaf kan falmaa ture. Paartiilee mormituu biraa maraa akkaaniif isaan aangoo qabataniif nama tarsiimoo guddaa isaaniifis godhaa ture jechuudhaan dubbatanii jiran. Raila Odinga guyyaa kaleessaa immoo Indiyaadhaatti osooniif hospitaala jiru achitti lubbuun isaa darbuunis dhagahame. Atileetonni Itoophiyaa lama ta'an sababa hin taaneen fiigicha Olompikii irraa hafan. Atileetiin Muktaar Idrisis sababa dantaa isaatiif jechuudhaan dhuunfaa isaatiif hojii fiigicha atileetummaa irraa hafuun isaa dhagahame. Atileetonni qomni jahan irratti hirmaatan kana keessa atileetonni Itoophiyaa lamaan beekamoon kun atileet Taamiruunii fi akkasumas atileet Muktaar Idris sababa hin taaneen irraa hafan. Atileet Taamiruu Tolasaa immoo sababa isa dhukkubuuf jechuudhaan sababa fayyaatiif jecha fiigicha Olompikiidhaa kan fiigamuudhaaf deemu irraa hafuun isaatis dhagahamee jira. Fiigicha kana irratti immoo atileetonni lameen kun hafuun isaanii ijoo miidiyaatis ta'ee jira. Sababa kanaatiin qofa osoo hin taane atileet Taamiruun fiigicha biraatirraayis akkaaniif hafeetu jirutu dhagahama. Fiigichi immoo Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu hedduu kan ture. Presidentiin mootummaa naannoo Oromiyaa motorsaayikilii takkaa'uu immoo dugduqqee jedhamuudhaan kan beekamu gara 6,000 fi olii kan ta'an aanaaleedhaa fi akkasumas ganda walitti hidhuudhaaf jecha hawaasaaf qopheesseetiin jira jechuun beeksise. Mootummaanii fi hawaasni akkaaniif tokko ta'aniif tajaajila aanaa irraa hanga baadiyyaatti akkaaniif argatan jechuudhaaf Presidentiin mootummaa naannoo Oromiyaa motorsaayikilii 6,000 ol qopheessuudhaan godinaalee 21 kan Oromiyaadhaatiif akkaaniif raabsee jiru himaatii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana irrattis waan dubbatan qaban. Yeroo ammaan duraatiifis naannoon Oromiyaadhaa rakkoo loojistikiidhaatiif jecha rakkina hamaa kan mudatanii turan akkaaniif rakkoon tokko isaan hin mudanneef ni gargaara jechuun Presidentiin mootummaa naannoo Oromiyaa motorsaayikilii hedduu qopheessan. Kun immoo tajaajilli hooggantoota araddaadhaa fi aanaa jidduu akkaaniif deemu jechuudhaan Presidentiin kun qopheessee jira.
qophii inni qopheesse kana irrattiinis immoo ilaalchisee hawaasnii fi aanaan wal qunnamanii tajaajila barbaachisaa ta'e kaaniif argatan jechuudhaan haasa'eeti jira. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan akkuma gadi seentaniin dhabeelotuuf laayikii fi sheer sabskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jenna.